كاتي جينا جينا مول موكو جرا ويجرا وانتي ويجرا دبيا نادو بچورا خاجر رتل كتاني نانا با كو دابارو لي سير راكا بيمالي رب تجاكم والله اجندا ولا جرا ما اجندا والفوتة ها وابا بالي باقته ابا بالي شيخ جلا بابا دير أنا كان درس أفكار أو كلامه أنا ريا تنوكا ولا مالي فراريا جودي تاني جتيرو كاره ومن دوما مكان كيشير غدا جدي تسري هما كنتي كسر يو كوبرين كيشير دم كيشير غدا أنا جولة أجر كده تياتي بو لنا درا بيجاتيو ميغا تيغا سيبرا بس أدي وين كان أدي باشا موري كافوريو انتنا دا اجندا كري ساعتين تاني ادر كيتني قبل اسيا أجر سي جولة تبينا أسمع نجلا لاتي وجنين يو كيودا كوتا وجمان نانا بيرمانا achumaan as laaltu hin deebinaa baasaan jiru dura abbaa keenya baasaan jiru koppiliin godha hundi keessanii koppiliin abdii keessa achuu waan sitti meeqaba natti hin dubbanne anis bilbilarra masmararra jiru adda fagoo wayii deemeen beellama qabaayyuu beellama gargaarsaa sa'aatiin natti darbee jira sa'aatii beellama gargaarsaa ngolaafanii garuu dura xiqqoosi intala kanaa fi sheeka kana raggatuufani bichaatu badii qaba maalan beekan lamman jalaa yoo raggatuufani waa badii macaanyaan harkati beetti dhanii tumuudha rooftu waraabetti raggatamuudha ina baadinaati amma ani immoo yaada wayiin qaba ijoollee koppiliin godha jabaadhaati sheer godhaa si maal jette mubaara waan yaaduma daqiiqaa shanii wayii irraa dubbadheen daqiiquma shan waan rabbiin na beeksise irraa daqiiqaa shan irraa dubbachuun barbaade daqiiqaa shan tokko haasee keenii sagantaa gargaarsa wayiin qaba sagantaa gargaarsa kootitti achi deemaafanii ijoollee obboleettii keenya argitaniittu ilmaan oromoo hundi keessan iyyuu argitanii jirtu ajandaa feetu ajandaan kana caala hin jirula obboleettiin keenya haadha waan qabne oromoo bira dhabuu qophaa fi cokkolamte wanti biraan jiru dhalattuu naannoo wallaggaa fi sabamoo ofirra dhabdeef cokkolamte ummatuma kan jechuun qonni malee nama biraa miti nama biraan komadhu warra mootummaa tokko dubbachiiseen jira footootti ergeen jira qaayidaa warra mootummaa yoo dubbiin hoqqitee miidiyaa irraa gadi isaan itti dacha'ee filiis jedhee waa kadhate malee hin godhanu ijoolleen immoo kana gargaaraa dheesee itti badheeraa obboleettii keenya kana yoo rabbi jedhe biyya alaatti ergine yaalchifnaa waan isii taate baay'ee nama gaddisiisaa dhalattuu naannoo wallaggaati haadhan qabdu abbaan qabdu osoo abbaa keenya otoo shambuusaa buskutii waan arge xabbastee gurgurtu gaaf tokko dadhabdee anaa dadhabu joonjoftee irratti kufte yoo ummanni kumaatamaan dhufee jedhee firaa'olitichaas naa waama bakka namni jiru tiktookiin ofumaan nama waamti firaa'ol illee dhufee waa kuma 500 tokko bileena tokko itti kenne nusu waan qabnu yoo itti kennine mucaa kana akkuma nama tokkootti intala oromooti haadha keenya waan nama gabbisiisu hin baranne haadhaaf abbaan daa'imman irraa du'an carraa barachuu hin arganne dhageessanii carraa barachuu hin arganne intalli haadhaaf abbaa malee guddatti kutaa lama malee hin baranne hireen sii maal ta'e jechuudha obboleessa tokkittii qabdi inni dhukkubarra bu'e dhukkuba joonjoorra bu'e hireen isiin qabdu buskutii zayitii liqeeffattee duqeetii liqeeffattee buskutii hojjettee gabaa keessa teessee gurgurtee of jiraachisuu ta'e hireen sii jechuudha dhalattuu eessaati intala oromoo dhalattuu naannoo wallaggaa ta'e jechuudha isinii fidee dhufeen jira ummata ajandaa malee jiraachuu hin dandeenye maatu isin dhibe yoo isin qullaa sii fidde booniyyeen maatu
دين جداني مو فالله كيسر جري العالمين وان سلا لا نبارا تري بنا كوبرين كذا نمنا بولتي كابدن نم دوبرتي وجلا كابدن كيساتو دوبرتوني شورا غودا بچو كابدو بولتي كين كنا وري ولدا ددا كابدن قطيتا لكوبسا سيسيني كن نول نفسيسا اكاونتين كان سيتي ها قطيتا ولدان شاننجيبي ولدان جني ولدان سكومندو ولدان اورومو كيساتو دوبرتوني اورومو بيا دنيا لا جفتن ربين هريت سيدي كننان بك غاري ابا منا غاري كابدنوس ابا منا مچان كون اما والله هدا لبي كون ابا تشودي ما هندو حسابي وجا كانان دو مننا ما اوجچو غلته اگفتا فولسي كوني كامني سي ودو سيرا وانن كوتاني دكتور ني باولوس جني اتلا تفاني بكا يسكا وان قبدو بيلا دي مولا هريغا اتلا تفاني بولسي بوبره مننا ما اوجچو غلته سراتنيا كوشينا اجولن قالتي دينغتا كان يرغني ايجني جنان قالتي من كيسا غدي بافتي mana nama hojjechuu miti keessummaa kadhattee buluufu dhugaadha amma mana koo yoo siin dhufte mucaan koon barraaqa dhageessanii mana koo otoo siin dhuftee bulte mucaan daa'imni koo waggaa sadii moo maal in iyya jaraafis dhugaadha garuu namni ijoollee miti jette namni guddaan narraa goruu malette ergantan ammas buskuutii tan deebi'e jette namni abbaa narraa bituu miti fuulleetti narraa baqateetti buskuutii dhibba ka fudhee qabaa dhaqeen dhibban isaa fudhee gale jetti namni narraa bituu dide kuyyoo sirrifachiifne maaltu sirrifachiisa ajandaa ustaazaa irratti faallaa keen jira qabadhu silaa na beektu silaa xabaqaa dubartiitii situ dubartii jalli isaa rannaan jettu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleewwan keenya dubbiin akkasii itti deemaa jirtan miti namni raggaxamuu qabu intala kanaa miti ustaaz bayaan miti intalli kuni ustaaz bayaani erga wal fuudhanii waggaa meeqa intalli kun nama amantaa biraarraa amantaa islaamaa qabattedha tokko jedha qabadha nama amantaa biraarraa amantaa islaamaatti qabatte tarii isliminnaa yuu likkiittiin barra tarii waan isliminnaan dhowwu waan isliminnaan ajaju yuu tarii likkiittiin barata namichi inni kana godhe hafeeti dhiirtinni surree uffatee dhiira ofiin jedhe maal abbaa keessanii dubartii caal ture maal abbaa keessaniitiin ana sinin jala jira maal abbaa keessaniitiin dubartii caal ture dubartoonni warri jala deemtanii immoo akkana qabiga qabirratteettanu sirratta qabu bismillaahi dubbii gandummaa deemaa jira dhiiraaf dubartii gidduutti akka laalutti jechuudha gandummaatu deemuu jira jechuudha haala kanaan kokkoffaa intalli kuni nama amantaa biraarraa gara islaaminaatti dhufte tokko ijoolleen amantaa biraarraa warra gara islaaminaatti dhufan guutuun jaraa miidhamtoota ana jedhe ulama barbaadan fidaan wajjin naasomne dhageessanii anatu jedhe miidhamtoota baay'ee miidhamaa jiru baay'ee miidhamaa jiru hundinuu shahaadaa qabachiisee dhuma gadhiisuu malee ijoollee yeroo shahaadaa qabattee dhufte amantiin islaamaa namaa jeesiseesi waa hunda sheeka fakkaatee areeda dheereffatee meeqatu amma salphina gadi baafnu mee sheeka guddaa isin jettan ka intala islaaminaa qabatte nikaasii dadheera jedhee onlaayinitti dawwalaa bulu fiduu walitti gadi aanume fidee fokkisiisu akkamittiin sheekni tokko islaaminaa qabachiisee shahaadaa qabachiisee kee ofii fuudha jedhan wal fokkisiifna sheeka fokkisiisuun islaaminaa fokkisiisuu miti naa labuukum dhageessanii mucaan kun islaaminaa dheengaddareef shahaadaa qabattee gara keenyatti dhufte ustaaz bayaanii wal caqacaqaa turan dubartiinii dhiirri jireenya keessatti wal caqacaquun jiraannaan wal ajjeesuu fa'i jiraatu dubartiinii dhiiqaata sinitti mi'a na dhaga'uu diddan malee warraaf abbaa manaa gidduutti wal caqacaquun jiraannaan qilleensi hin galaa fireendiin hin galaa dhaqanii bakkee buluun hin galaa shayxanni hin galaa jinniin hin galaa dhiirri galee mana bulaa
يروبا من آري من كسابة يريبر يلا دابا تجي رولكاري يبلودن دال كاكين أبوليسو بولتي كيسة تيجي جرانان الله كي أنا سينجري أبوليتي جينا كيسة تيجي جرانان والكتاني من أباني بلون جرانان جيمي دي سي تجري أبوليتي كو أنا سينجري وانا جري بكابا نما أبجي سجرا سينا سين تيمون دال أجي أما mucaan kun shahaadaa qabattee isliminnaa qabattee ummata keenya dhugaa deeggara girri isaan ta'inaa dhugaa deeggara shahaadaa qabattee isliminnaa dhufte maashaallah rabbi ishirraa jaallatu erga dhufte ustaas bayaanii wajjin jirti hadha wal lolu ustaas bayaan gadi ba'anii wayyoo jedhu amta kaa ajandaa jira oofeen beeku olii gadi umurii koo jechuudha footoo jala maxxanseen beeku oofees hin beeku sana booda boo'icha kana gidduu akka waa jiru nama galuu qaba ture walloluu addaan ba'uu jee tokko addaan boochiftee maal jedhanii araaramanii maal jedhu kana gidduutti waa galuu danda'a qilleensa gala namichi kun siin ta'u ana sii wayyaa ka jedhu inni butaa sini galee ishi wanni taate immoo taate namtichi sheekni kaanaadaa jiru sheekni immoo keessa taa'ee markazan qaba jinni qaba jedhee kaanaadaa keessa jiru akkamitti satartanii intala shahaadaa qabattetti duuluun maali barbaachise ilmaan islaamaa deebiin barbaada sanuu dhiira sanuu nama kaanaadaa jiru sanuu nama sheeka ofiin jedhu dhiiftanii intala kaleessa shahaadaa qabattee dhufte gandummaan islaamummaa keessa singale moo maali naa hima namni kaleessa shahaadaa qabates namni umurii isaa guutuu shahaadaa keessa jiraates hojii isaatiin rabbiin biratti dhaqee wal ga'a malee namni oggaa 50 oggaa 90 shahaadaa qabatee jiraatee islaama ta'ee jiraateef namni immoo amantii biraa keessaa hadha dhufee shahaadaa qabatee jannatal firdoosiin argachuun mala kana baranne akkamitti mucaa miskiina mucaa dubartii balleessitetti kophaa balleessite amma dhuguma dubartiin tokko ka'ii dhaqii paantii kee baafadhu jedhamtu malee paantii baafattii amma duuti koo kanaan wal dadhabna manaabsi dubartiin tokko dhaqii paantii baafadhu jedhamtu malee biyya eessaatii jedhattee paantii baafatti sheekni inni kaanaadaa taa'ee paantii baafachiise maa itti duuluu dhiiftan erga duultanii immoo maaliif namichaa wajjin ittiin duullesin maaliif isii qofatti duuluun barbaachise dhageessanii namicha sof jibokkisiisaa suuraa isaan asinii fida dhahaasas naalabu shaklu warri kaanaadaa keessattuu immoo warri kaanaadaa keessa jiran hattoonni ija baasiin kaanaadaa keessa inni jarri maallaqa doolaara 25,000 nyaatanii abbaa abdii 10,000 nyaatanii nama hunda nyaatanii hanqannaan alana haadha manaa nama hatuu eegalani eenyu warri kaanaadaa keessa jiran anas sinin jedhe naalabu shaklakum dhageessanii warri kaanaadaa keessa jirtan maallaqaa maqaa ispoonsoraatiin ummata saantanii dadhabdanii amma immoo haadha manaa nama allahumma najjinaa min alkaanaadaa ummanni kaanaadaa keessa jiru ana community guutuu na hatiya community guutuutu doolaara 25,000 nyaatee taa'aa jira viidiyoo jalaan qabaan nan baasa gadi isa walirra deemna isa isin maallaqan kenninu jettaniif dhawwattanii an biyya baqaa keessa taa'ee maallaqa waan itti fudhadhu anatu beeka naalabu shaklakum inni isin maallaqa nu saantan hanqannaan amma dubartii nama saamoo eegattanii sanuu sheekni qunxulloon isaa amma sana ga'u amma harree ga'u qunxulloo amma harree ga'u akkanatti raasaa viidiyoon kenna qaqqabeera maal abbaa keetii fidda gaamma anas isaa tila telegiraamii linkirraa fudhaa dhaqaa jala footoo isaas cidhaan isaa isa haga fardaa ga'u sinii baasaa to'aaleek areeda kee udduu kee keessaa buqqifadhu udduu keetti kaadhu naata tibbadaa ishar muuxaalii maalan no akkasta likkii haadha keetti bakana booddee aanaa jechuudha kana booddee allikkisitti kaanaadaa keessa teessanii sheeka ofiin jedha ijoollee reef islimiinaatti dhufte barbaaddanii sanu warra namaa dogoggorsiiftanii irraa waraabbattan isin waan aftan seetanii ana jira gaa hattuu ilmoo hattuu nama meeqa bochiftan kaanaadaa teessanii nama meeqa bochisaaftu halkanii guyyaa amma immoo daabboo hattuu eegaltan ana mata adda keessatti laxxabse
hattooni kaan aadaa keessatti abbaan manaa keessanii harki caalaan jala bartatti sagaltamni tokkoffaa hattoota maqaas bosonaatiin ijoollee nyaatanii jiru nu boochisaa jiru lammaffaa immoo viidiyoo seeksii eegalanii jiru. Dhageessanii viidiyoo seeksii viidiyoodhaan dawwalanii warri Kaanaadaa keessa jiran ijoollee biyya Arabaa keessa jiran viidiyoo uffata baafachiisanii namni seeksii barsiise dhiirota Kaanaadaa keessa jiran parsatti sagaltamni jira. Ana sirriitti ma namni si sodaate ana sirriitti ma hattuun isin maallaqa harkaa hattaan naataachuu tibbataanna. Dhageessanii kastan sirriitti ma'an. Likkii keessan jechuudha. Imala nan jiraafan malee waan ta'e mijeeffataa jiraafan malee walitti qabee hunda kee wala maanguddoo taate wala sheeka taate wala qeesii taate warri koominiitii keessaa viidiyoo waraabamtee irratti ergamte wara balgaaba muxxee haadha keetii qabrii keessatti salchiisa. Duuriyyee galcheechuudha akkas gadi bu'ee si arrabsa jechuudha. Haga birrii koo qaqqaruudha. Wala moluu taate mataan sirra jiraate addeera jimmii taate addeera kussummuu taate dantaa kee qabuudha. Haga gaafa birrii koo qaqqaruudha koominiitiin edimentan jettan hattoota.